Ashama akkam jirtu barnoota nama qabadhee jiru kanneen daa'ima godhachuu dadhaban yookaan kanneen dhala dhabuudhaan rakkatanii fi tariitii barnoota hubannoo baay'ee gaarii ta'e huuma kan jedhu irratti hundaa'ee waa'ee dhala dhabuu yookaan fertilitii akka armaan gaditti qabadhee dhiyaadheera. Mee akka armaan gaditti hordofa beekumsa waliigalaaf hedduu kan sin fayyadudha. Kanneen kana qopheessee dhiyaadhes ani Dr. Abarraa Olaanii barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Waan hedduu waa'ee fayyaa waan hedduu irraa barattuun jedha. Mee gara barnoota koo warraatti asumaan itti darba. Hiikumti dhala dhabuu jedhu maali? Yookaan infertility kanumti jedhu hiikni isaa maali? Yoom kan nam tokko yookaan kan abbaan manaa fi haati manaa tokko dhala dhaban kan jedhu nuun jalqabe abbaan manaa fi haati manaa wal qunnamtii saalaa gahaa ta'e erga walitti fufinsaan qabaatanii yookaan raawwatanii booda waggaa tokko keessatti otoo hin ulfaayin yoo hafte dhala dhabuu jedhama. Wal qunnamtii saalaa gahaa ta'e jechuunis torbaanitti guyyaa 3 hanga 5tti erga walitti fufinsaan qabaatanii booda yookaan raawwatanii booda waggaa tokko keessatti ulfa godhachuu dadhabde dubartiin sun dhala dhabuu yookaan maatiin sun dhibee dhala dhabuu godhataniiru jedhamu jechuudha. Haa ta'u malee kanneen waggaa jalqabaa keessatti hin milkaa'in hafan keessaa walakkaan yookaan persentiin 50 kan ta'an waggaa itti aanu yookaan waggaa lammaffaa irratti dhala ni godhatu. Fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa wal fuudhanii waggaa tokko keessatti ulfaa'uu yoo dadhabde yookaan dhala godhachuu dadhaban kanneen dhala godhachuu dadhaban waggaa jalqabaatti keessaa persentaan 50 yookaan nama 10 keessa nama 5 waggaa itti aanutti dhala godhatu jechuudha. Kana jechuun maadha? Erga dhala godhachuu yaadanii walitti fufinsaan wal qunnamtii saalaa raawwatanii isheen ulfaa'uu dadhabde waggaa tokko keessatti dhala dhabuu jennuyyuu malee kanneen waggaa jalqabaa hin ulfaa'in hafte keessaa namni 10 keessaa namni 5 waggaa lammaffaa irratti dhala godhachuu ni danda'u jechuudha. Dhala dhabuun iddoo yookaan bakka gurguddaa lamatti qoodama. Innis immoo isa kamidha? Kan jalqabaa gonkuma kanneen kanaan dura dhala hin argatiin yookaan kanneen kanaan dura haati sun kan hin ulfaa'in jirti yoo ta'e yookaan immoo abbaan manaa sun kanaan dura nama biraarraas haa ta'u dhala hin qabu yoo ta'e primary infertility jedhama. Gonkuma kanaan dura dhala hin arganne taana. Haa ta'u malee fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa tokko inni kanaan dura nama biraarraa dhala godhateera yoo ta'e yookaan immoo isheen nama biraarraa dhala godhateetti yoo ta'e primary infertility jedhamu kun kanaan dura qabdi waan ta'eef lamaan isaaniiyyuu kanaan dura dhala hin godhanne taanaan primary infertility jedhama. Haa ta'u malee kan lammaffaa immoo isa kamidha? Isheen yookaan inni kanaan dura bakka biraatti yookaan nama biraarraa fakkeenyaaf dhala godhatanii yoo ta'an yookaan immoo ofuma isaanii kanaan dura mucaa tokko qabu lammaffaa yookaan sadaffaa mucaa godhachuuf gaafa jedhan waggaa tokko yaalanii yoo dhala dhaban secondary infertility yookaan dhala dhabuu lammaffaa jedhama jechuudha. Kun ka'umsaa garaagara jechuudha. Kanneen gonkuma dhala hin argannee fi kanneen takkaa yookaan si'a lama dhala argatanii sanaa booddee dhala godhachuu dadhaban kan jedhu jechuudha. Carraan ulfaa'uu yookaan carraan gadameessa keessatti daa'imni akka uumamu ta'uu feekundibiliitii dubara tokko giddu galeessaan marsaa laguu tokko keessatti persentaa 25 marsaa laguu 3 keessatti immoo yookaan ji'a 3 keessatti immoo persentaa 50 ji'a 6 keessatti yookaan marsaa laguu 6 keessatti persentaa 75 waggaa tokko keessatti immoo carraan ulfaa'uu dubartii tokko persentaa 85 kun egaa average giddu galeessaan jechuudha. Kanneen hafan jechuunis persentaa 10 hanga 15 kan ta'an waggaa tokko keessatti carraan ulfaa'uu persentaa 85 yoo ta'e 10 hanga 15 kan ta'an immoo waggaa jalqabaa yookaan waggaa tokkoof osoo yaalaniyyuu ulfa godhachuu yookaan ulfa gadameessa keessatti uumamuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee kanneen keessaa immoo persentaan 50 waggaa itti aanutti godhatu. Haa ta'u malee isaan kanneen jala sararree dhala dhaban jechuu keenyarraa dura yeroo gahaa kennine jechuunis waggaa 2 kennuufii qabna. Waggaan jalqabaa kanneen dhala godhatiin hafan keessaa waggaa itti aanutti walakkaan isaanii dhala godhatu jenneerra waan ta'eef yoo xiqqaate waggaa 2f yeroo kennuufii qabna jechuudha. Akkasumas immoo qorannoo gahaa ta'e dalagsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhala dhaban jennee murteessinee dhiisurra. Dhala dhabuun rakkina shamarraa yookaan rakkina dubartootaa qofa miti. Namoonni tokko tokko akkamitti yaadu keessumaa mana yaalaa yeroo dhufan waanuma dubartoonni bichaan dhala godhachuu hin dandeenye jedhanii yaadu. Kanaafuu dhala godhachuun rakkoo dubartootaa qofa osoo hin ta'in kan dhala godhachuu hin dandeenye illee dhiirota ta'uu danda'a jechuudha.
Akkuma waliigalaatti cimdiiwwan dhala dhaban keessaa persentaan 25 sababa rakkoo abbaa manaa yookaan sababa rakkoo dhiiraadha. Persentaan 60 immoo sababa rakkoo shamarranii yookaan sababa dubartootaadha jechuudha. Kanaaf harki caalu dubartoota biraa ta'uu iyyuu malee persentaan 25 dhiira bira, persentaan 60 dubartoota bira. Haa ta'u malee persentaan 15 hanga 20 kan ta'an immoo sababni isaa hin beekamu. Kanaafuu harki caalu persentaan 60 dubartoota bira, persentaan 25 dhiira bira, persentaan 15 hanga 20 hin beekamu malee lamaanuu abbaan manaa haati manaas carraa dhala godhachuu dhabuu danda'u jechuudha. Kanaaf dhala godhachuu dhabuun dhibee dubartootaa qofa miti. Kanaaf yeroo mana yaalaa qorannoo dhala dhabuudhaaf deeman lamaan isaaniidha kan deemuu qaban. Yeroo tokko haati manaa qofti yeroo qorannoo dhala dhabuuf dhufan jiru jechuudha. Kun sirrii miti, lamaan isaanii deemuu qabu, qoratamuu qabu. Rakkoon lamaan isaanii bira ta'uu danda'a waan ta'eef. Mee akka waliigalaatti rakkoon kun lamaan isaanii bira ta'uu danda'a erga jennee booda dubartoota biratti maaltu dhala dhabuu fida jennee yoo ilaalle kan jalqabaa oovaariin oovuleeshinii jechuunis yookaan killee oomishuu dhabuu dubartoota tokko biratti uumamumaan oovaariin isaanii killee oomishuu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo jalqaba oomishaa ture osoo dullubni dhufin osoo umuriin sirrii hin gahin oomishuu dhiisa. Osoo waggaa 35 darbiin jechuudha. Kan jalqabaa kanadha. Kan lammaffaa immoo ujummoon gadameessaa akkuma suuraa irratti argitan kana ujummoo gadameessaa jechuun oovaariin oomishamtee gara gadameessaa dhufuuf kan fayyadu ujummoon sun sababa garaagaraatiin yoo cufate fakkeenyaaf kan andura infekshinii gadameessaa STI kan jedhamu dhibeewwan infekshinii gadameessaa dhibeewwan daddarboo saalqunnamtiin darban tokko qabaatan fakkeenyaaf dhibee TB yoo qabaatan kan andura TB naannoo qaama saalaa jechuudha. Gadameessa isaanii keessa akkasumas opereeshinii naannoo gadameessaa kanaan dura taasifamee ta'e yoo ture tariitii faaloopiyaan tuubii isheen jedhamtu kun isheen oovaarii hanqaaquu gara gadameessaa fiddu sun yoo cufatte killeen oomishame sun karaatti darbee gara gadameessaa dhufuu hin qabu jechuudha. Kun egaa dhala dhabuu fiduu danda'a. Kanaafuu jalqabaa oovaariin oomishamuu dhabuudha. Lammaffaan oovaariin hanqaaquun oomishamte sun gara gadameessaa dhufuu dhabuudha. Sababa oovaariyaan faaloopiyaan tuubii cufachuurraa kan ka'e jechuudha. Sadaffaa immoo zaayigootiin jechuunis erga sanyiin dhiiraa fi hanqaaquun wal qunnamanii booda sababa garaagaraatiin keessa gadameessaa alatti uumamuu bakka sirrii ta'etti uumamuu dhabuu jechuudha. Fakkeenyaaf haxaawamuu gadameessaa yeroo ulfaa dhangala'uu godhamuun fakkeenyaaf kanaan dura aboorshinii qabdi yoo ta'e aboorshinii kanaa booddee gadameessi xaragameeraaf yookaan haxaa'ameeraaf yoo ta'e kun gadameessa sanarratti dhiibbaa uume akka zaayigootiin bakka sanatti hin qabanne akka gadameessi sun daa'iman keessummeessine ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas ulfa gadameessa keessaa baasuuf yeroo gadameessa haxaawan gadameessi sun godaannisa yookaan dhabaasaa wayii godhatee uumeera yoo ta'e akkasumas uumamaan haalli uumama gadameessaa illee tariitii yeroo tokko rakkoo qabaachuu danda'a. Kan daa'ima guddisuuf gadameessa keessa taa'uuf hin taane ta'uu danda'a. Dabalataan dhiitoon maayoomaa kan jedhamu dhiitoon adda addaa gadameessa keessatti ba'ee akka ulfi bakka sana hin teenye taasisuu danda'a jechuudha. Kanneen dhiiraa biratti immoo abbaa manaa biratti fakkeenyaaf maaltu dhala dhabuu fiduu danda'a yoo jenne kan jalqabaa dhangala'aan dhiiraa yookaan sanyiin dhiiraa sun seelii ispeermii gahaa ta'e yeroo dhabu. Seelii gahaa ta'e yookaan sanyii dhiiraa gahaa ta'e dhabuu qofa osoo hin ta'in immoo sosochiin isaa, mootiliitii, bocni isaa, sheeppiin isaa, baay'inni isaa akkasumas wantoota kana fakkaatan yoo rakkoo qabaatan dhiirri sun yookaan abbaan warraa sun dhala dhabuu danda'a jechuudha. Kanneen kanaan dabalatatti kanneen armaan ol ibsine akkuma waliigalaattiidha. Kanneen kanaan dabalatatti immoo sababa dhala dhabuu kanneen ta'uu malan keessaa tamboo aarsuu, alkoolii heddummeessuu, dhiphina jireenyaa yookaan xiinsammuu irratti rakkoo qabaachuu, walqunnamtii saalaa gahaa ta'e gochuu dhabuu, ulfaatinni garmalee guddaa ta'e qabaachuu, obeesitii jechuudha. Akkasumas immoo ulfaatinni qaamaa hanga eegamee ol luuz gochuu sababa ispoortii adda addaadhaan sababa nyaata dhiisuudhaan haa ta'u sababa adda addaadhaan ulfaatinni qaamaa yoo baay'ee takkaatti irrate dhala godhachuu irratti rakkoo uuma jechuudha. Akkasumas marsaa laguu
guyyaa isaa kan hin eegin dhufu yoo ta'e akkasumas immoo dhukkuboota sirna ittisa qaama keenyaa uuman autoimmune disease kan jedhaman jechuudha carraa dhala dhabuu dubartoota tokko tokkotti fiduu malu. Kanaafuu egaa wantoota as gubbaatti eeraman kanaaf jijjiirama amalaa gochuun akkasumas immoo dhibeewwan tokko tokko jiraatan qoratamanii yaalamuun wanta kana ittisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa waggaa tokko oliif erga dhala godhachuu yaadanii waliin jiraatanii booda otoo dubartiin sun ulfaayin yoo affe yookaan yoo afte isaan lamaanuu mana yaalaa deemanii rakkoowwan armaan olii kanaaf qoratamanii yaala barbaachisaa ta'e godhatanii dhala godhachuu yaaluu qabu jechuudha. Yoo karaa hundumaadhaan immoo gonkuma kan dhala godhachuu hin danda'an ta'e yeroo ammaa kana karaalee adda addaa jiru in vitro fertilization karaaleen adda addaa jiru karaalee akka maatiin tokkotti dhala godhatan taasisan kanneen kanaaf teesti ta'anii dhala godhachuu qabu jechuudha. Egaa akka waliigalaatti waa'ee dhala dhabuu yookaan fertility ilaalchisee barnoota ni qabu kanumadha. Gaaffii fi yaada qabannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.